Maqaan kiyya Aadde Ashaa Birhaan Sa'idiin jedhama. Godina Harargee Bahaa Goloddaa Araddaa Diimaa Jannataa irraayi. Walaloo takkaan badhaadhina kiyyaaf qopheessee jira. Kanaan kana keessan dabarfachuu barbaada. Dhagayeeffadhu guurii gurraa fudhadhu. Wanni baay'ee nu gammachiisu. Badhaadhina keenyaan Oromummaa keenyaan badhaadhina kan harkachuu ta'uu hubadhu. Bishaan laga Abbaayif dargaggoo boondii bitadhu. Shamarran yaa abbootii dubartoota qabeenyaa fi humnaaniin naa hirmaadhu. Osoo urmiin daa'imaa inni qabsoo jammaree gammachuu Abiyyi Ahmadiif Oromoon akka hurree asmaree qabsaa qofa malee qabsoon keenyaa itti fufa. Tulluu biyya teenyaa maqaan Sheekhaa fi seenaa Oromtichaa talalchinaa fi hindhiisuunii dhugaamee akka bishaaniiti. Yaa ilma dhalatee barnoota qabatee badhaadhinaa guddate rabbumaa sii godhe lafee lafa keessaa gammachuu Oromtichaatiif ba'uu karoorfate. Yaa lafee mee obsi seenaan kan keen bannee battala qabate ilma atiniiftee mirga guutuu katee afaaniin falmate bara 2007 tarkaanfate. Seenaa Oromtichaa ammallee yoomiin hime hayyuun meeqaan tamii daangaa keenyaa dhume goota meeqaan tamii daangaa keenyaa dhume. Badhaadhinni reebee Abiyyi laqqabee lafee gootan dabree kana qabrii qabee hajii naskeessaa laqqabee dirree diinii Oromootaatti bu'e kunuunsee siidaa irra dhaabee maqaa goota sanii maxxanfamaan kaa'e. Ta Oromoon hayyuu hin dhaltuuf ta'anii dhalte laalaa kunoo Abiyyi Ahmadi yaa ta'e roorri qarree abbootii gammadi yaa ta'e roorri qarree abbootii gammadi. Walaloon kiyya kaniin badhaadhinaaf baase kanuma